Ashamaa akkam jirtu uummata gaazexaa nagaa kola galata rabbii isin jedha harma waan bareedduu ishis ni qabadhee dhufe yoo itti fayyadamtan baay'ee si fayyada tayyaadha. Ofii kiyya waan hojjedhe ofii kiyyaatti fayyadamee argeef jijjiirama baay'ee qaba waan ta'eef itti fayyadama asumarra warri itoo shoof addisiisatan sheer sabiskiraayib laayik arguun godhaatoniin na jajjabeessa isin jedha kanas ni qabadhee dhufes timaatimii fi loomiidha jechuudha. YouTube kiyya immoo sheer naa godha sabiskiraayib naa godha na jajjabeessa. Innis loomii fi timaatimiidha. Amma qurxaatan jira. Kan nuyi barbaannu bishaan isaati. Bishaan isaa keessa fudhanneet amma isin agarsiisa qofa. Qaas jedhee tan hojjechaa jira. Kun loomiidha. Kun immoo timaatimiidha. Kan nuyi barbaannu bishaan isaati. Maankaa tokkicha bishaan isaa maankaa tokkicha fudhanna. Bishaan timaatimii maankaa tokkicha fudhanna. Yoo akkanatti isinii bu'uu dide immoo ani kanaaf fayyadame iddoo kanatti jechaadha. Bishaan isaa bichaan buudinaan maxxanfafaa shaayita fayyadame. Isin immoo siistamaan biraa yoo qabatta siistamaan biraa fayyadamuu dandeechanii. Ani garuu akkanatti bishaan isaa keessa buufadhe fireen isaa akka itti bu'uun barbaanne waan ta'eef jechuudha. Timaatimii kana caala bilchaata jirus yoo qabaattan immoo timaatimii sirriitti bilchaate kan nyaataaf ta'u jechuudha. Kan sirriitti bishaan qabu sirriitti bishaan isaa keessaa argattan. Timaatimii akkuma beektan uumamaan kan jirudha baay'ee nyaata irratti baay'ee fayyadamna. Loomis akkuma beektan salaaxatti fayyadamna ofiisaatti fuus deebi'ee immoo viitaamin Cdha. Viitaamin C immoo qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef baay'ee itti fayyadamna jechuudha loomii. Loomii iddoo baay'eetti ganama yoo barbaadan bishaan gizee dhugdan akkuma lafaa kaataniin garaa duwwaatti maankaa tokkicha bishaanitti makattanii yoo dhugdan garaa keessaniifis baay'ee bareeda. Viitaamin Cdha waan ta'eef baay'ee sin gargaara. Asittis kan nuyi fayyadamaa jirru waanuma mana keessa jiru waanuma nyaata keenyatti fayyadamaa jirra. Innis kan nu barbaachisu ilkaanii fi akkaataa itti fayyadamtan immoo dhumarratti sanatti agarsiisa jechuudha. Asitti bishaan loomiitii fi timaatimii fudhanneerra walitti maknee jechuudha. Amma immoo kan nu hafe intinidha. Saamunaa ilkaanii jechuudha. Saamunaa ilkaanii maankaa tokkicha itti godhanna. Yoo ani singinaaliif fayyadame isin immoo koolgeetii yoo qabaattan koolgeetii fayyadama. Koolgeetiinis kunis bareeda garuu koolgeetii yoo qabaattan irra caalaa isaatti baay'ee bareeda. Ani kana qabuufan fayyadame jechuudha. Isa kana maankaa tokko itti goona. Sana booda walitti miiksii goona jechuudha. Kuni wanti nama miidhota akkaataan keessa hin jiru. Saamunaa ilkaanii kan ganamaaf galgala itti fayyadamnu, timaatimii kan nyaataaf itti fayyadamnu, loomiin illee akkasuma kan nyaataaf itti fayyadamnu, deebi'ee viitaamin Cdha. Inni baay'ee bareeda isiniin jedha. Keessattuu warri ilkaan keessan bicaa ta'ee isin jala gugurraacha'e karaa fuulduraa maal jedhe baay'ee isin xaqqama. Yoo itti fayyadamtan sirriitti miiksii gootanii sirriitti waliin dhooftanii amma daqiiqaa 2-3 sana booda saamunuma ilkaanii fakkaata jechuudha. Takkaallee garaagarummaa hin qabu. Kan nuti daballe bakka timaatimii fi loomiidha malee wanti addisiin homtuu hin jiru. Innaa kanatti waliin naattanii dhiqaa qulqulluu qabaattan dhiqaa qulqulluutti naqattanii ganama daqiiqaa 2 galgala daqiiqaa 2 namni ganama akkuma lafaa kenneef kan isaa osoo qulqulleeffatiin garamuyyuu hin deemu akkuma beekamu galgalalleen akkasuma osoo kan isaan qulqulleeffatiin gara irreeban deemu waan ta'eef daqiiqaa 2 itti fayyadamna jechuudha. Akkuma saamunaa ilkaanii jechuudha. Ani dhiqaa kana waan duraan itti fayyadamaa tureef deebiseetumaan isatti galchaa jira maankaadhaan qazeedhe. Isin immoo siistamaan biraa yoo dhiqaan biraa bal'aa qabaattan dhiqaa bal'aa dhiqaa isinitti tolutti godhattanii toni itti naqachuu hin dandeechanii. Ani kanatti duraa fayyadamaa waan tureef kanatti naqachaa jira deebiseetuma jechuudha. Kan duraanii keessa jira waan ta'eef iyyuu hin dhumne ofii kiyyaafis hojjetachaa ta'a. Isinittis immoo agarsiisa. Maaliif ani ittiin agarsiisu kan na fayyade isaan itti fayyadaman maal miidhaan qabu kan jiru sana isinitti agarsiisaa jira. Isin immoo siistamaan biraa yoo qabaattan ani maan kanatti gochaa jira asitti maan kana naqaas jedhee itti naqachaa jira.
Isin immoo sistamaan biraa yoo qabaatte akka isinitti tolutti fayyadamtanii itti galfachuu itti naqachuu hin dandeessan jechuudha. Kana fakkaata. Sirriitti baay'ee bareeda. Ganama daqiiqaa lamaaf galgalas daqiiqaa lama jechuudha. Yoo itti fayyadamtan guyyaa 15 galgalaaf ganama guyyaa 15 yoo itti fayyadamtan sana booda yeroo hunda galgalaaf ganamas ta'u as tokko hin qabu. Garuu guyyaa 15f ilkaan keessaa warri bicaa ta'e guyyaa 15f itti fayyadamnaan na'amana baay'ee itti fayyadamtan. Baay'ee jijjiirama agarta. Garuu seeraan itti fayyadamtan jechuudha. Keessattuu ilkaan buruushii ilkaanii kan duraanii osoo hin taane buruushii ilkaanii osoo nutti tolee ji'a lamaan geeddaranii baay'ee bareeda. Yoo nuti hin tolle immoo ji'a lamaaf saamintii lama ji'a lamaaf torbaan hagas akkuma nuti toletti bakka osoo ji'a lama darbuu baate baay'ee bareeda. Namni kamiyyuu jechaadha. Buruushii ilkaanii tokkicha ji'a lama ol itti dhiqachuun baay'ee faayidaa hin qabu waan ta'eef iyyuu isa san buruushiin ilkaan keessanii addisii yoo ta'e irra bareedachuu barbaadanii inni kan biraa immoo guyyaa 15 erga guutee booda galgalaaf ganama osoo hin taane amma fakkeenyaaf guyyaa 15 yoo guutan har'a yoo ittiin ganama dhiqattan galgala immoo dhiyeessanii boruu lafa ooltanii gaafa guyyaa sadaffaa dhiifama. Innaa akkasitti guyyaa 15 booda guyyaa tokko lafa ooltanii yoo itti fayyadamtan baay'ee bareeda. Sirriitti bakka yaani faayidaa qaba. Guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamtan garuu miidhaan qaba beektanii yoo akkasitti hanga dhumaatti itti fufta waan ta'eef guyyaa 15 booda yoo itti guyyaa tokko lafa ooltanii itti fayyadamtan bareeda. Ani guyyaa 15 ergaan guutee booda ganamaaf galgala osoo hin taane wayi ganama ittiin yoo dhiqadhe galgala nanniisa. Wayi galgalaaf ganama ittiin dhiqadhe immoo boruu lafa ooltan gaafa guyyaa sadaffaa san deebisee ittiin dhiqadha jechuudha. Kanaafuu harka irratti rigaa jira isinitti agarsiisuudhaaf kananii baay'ee bareeda dhugaa. Keessattuu immoo warri hidhiin keessa sinjaraa gurraacha'ee jiru hidhiin keessa warri sinjaraa gurraacha'e gizuma ilkaan keessa dhiqattan achumarraan buruushii ilkaaniitiinis ta'u kan biraatiinis ta'u daqiiqaa tokkoof itti fayyadamtan inni illee hin deema jechuudha. Warri hidhiin keessan gurraacha ta'e inni illee isin badhiisa guyyaa 15 hidhii keessaniifis ilkaan keessaniifis itti fayyadama. Inni garaagarummaa baay'eetu jira jijjiirama baay'ee argattu isin jechuu barbaada. Kanarra isin qabadee rifeensa kana fakkaata warri irra deebiidhaan warri itoo isheef